kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa akkam jirtu nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin qaqqabu qophii keenya ammas barnoota eegallee jirra akkuma isin beektan qophii keenya ammas barnootaatiin gaaffiiwwan beekumsa walii galaa ta'anii kan namni yaalee nuuf deebisuu danda'u qopheeffachuudhaan namoota fedha qaban daandii cinaatti arganne gaaffii gaafachuudhaan isaan waliin turtii taasisna jechuudha. Isinillee aga xumura qophii keenyaatti mana keessan teessanii yoo nu daawwattan irraa baratu itti bashannantu waan ta'eef turtii keessan aga xumura qophii keenyaatti nu waliin taasifadhaa isiniin jenna. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon oromoota. Guddaa galatooma walaa barru maqaa keessan nutti himaa. Maqaan kiyya Shaashoo Likkisaa Fufaan jedhama. Maqaan koo Seenaa Girmaan jedhama. Baay'ish Safarraan jedhama. Maqaan koo Eebbisaa Bal'inaa Qanaan jedhama. Assagid Admaasuuti. Gaabbabaan jedhama. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon oromoota. Pirezidaantii biyya Ameerikaa filannoo eenyutu mo'ate? Pirezidaant Doonaald Tiraampitu mo'ate. Tiraamp. Doonaald Tiraamp. Biden. Trump. Oh, sorry. Donald Trump. Irraanfadheen jira. Tu filannoo naa ta'eef garuu beeka. Mee yaal yaadadhu? Joe Biden miti irraanfadheen jira. Donald Trump. Donald Trump mo'ate. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon oromoota. Doonaald Tiraampiin akkamitti ibsitu? Doonaald Tiraamp nama waan jedhetti baay'ee amanuu fi nama baay'ee cimaa akka umurii isaa osoo hin taane akka dargaggeessaatti nama dubbate biyyas dargaggootas nama amansiisuu danda'uu fi mul'ata biyya keenya Itoophiyaa jillee kan wal fakkaatudha jechuun inni fayyadamu. Kanaaf baay'een jaaladha namicha kanaaf. Jaalattuun? Baay'een jaaladha. Baay'ee nama cimaadha. Cimina isaa lama fartele nama kiristaanan nama baay'ee hojii kiristaanaa irratti dubbatuu fi dhugaa kan ta'e kan inni dubbatu natti tola. Keessumaa jechoota isaa keessaa kanan yaadadhu miindaa kiyyaa hattuutu fudhataa. Miindaa kiyyaa hattuutu fudhataa. Hattuu fi hattuu hin jaaladhu jedha. Sobduus hin jaaladhu jedha. Miindaa kiyya amma hattuun hin fudhatti. Miindaa kiyyaa hattuu fudhataa. Garuu yaada kiyyaa eenyumtuu fudhachuu akka hin dandeenye jedheetu yaada isaa ibsa ture. Kanaaf nama baay'ee cimaadha. Dabalata jechoota isaa keessaa baay'ee kanan jaaladhu. Ani namadha. Nama kamiyyuu hin jibbu. Nan jaaladha. Gurraachas diimaas nan jaaladha. Nuti gurraachafnes diimannes dhiigni keenya tokkumaadha. Dhiigni isaanii tokko, dhiigni keenya tokko akka ta'e dubbata. Kanaaf nama waaqaa waan ta'eef nama hundan jaaladha. Kanaaf Doonaald Tiraamp akkasitiin ibsuu danda'a. Baga gammaddeen jedha asumarraan. Doonaald Tiraamp nan jaalladha. Sirriitti jaalladha. Akka inni mo'atus hawwaa ture hawwii kootis ta'eeras. Akka. Ani lekkuma kan baay'een jaalladha. Anuma beeku bakka nan jaalladha. Alisee mama? Alisee man jaalladha. Jechuun dubartittii ishee wajjin wal dorgomaa turan wajjin faallaa walii gatii turanii fi waan an jaalladhu gatii jechaa tureef inni kanaaf nan jaalladha baay'ee. Haalaan itti ibsu namicha san hin beeku garuu nama jeeqaa. Maal jechuudha? Jeeqaa jeetiidhaan akkas filadhaa. Hilolaa. Waan garaan leen yaade akkama gubbatti haasawaa. Waan akkanaa kana qaba. Xiqqoon haalli namni haala akkanaa kun na dhiba. Baay'ee na cinqaa. Hin barbaadu jara akkanaa kanaan dhiiseetiin biraa deema. Kanaafuu Tiraampiin hin jaallattani? Hin jaalladhu. Maal gootan? Amma filameera aangoo waggaa afran kana danda'u malee waa xiqqoo inni finnu hin qabu. Doonaald Tiraampiin namoota jibbu keessaa tokkodha anaafi keessumaa baqattoota irratti baay'ee xiinsammuu baqattoota irratti waan baay'inaan wantoota hin taane waan ta'an irratti arguuf keessumaa gurraacha hin jaallatu dheetana mana. Nama gurraacha hin jaallanne anaanuu nan jaallatu waan ta'eef ani isa hin jaalladhu. Kana natti fakkaata.
Ati immoo waan jettusitu beeka tarii dingata gara Ameerikaa deemuu barbaadde yoo ta'e baga geessan ittiin yookaan immoo baga darbite jedhama akka ittiin jechuu dandeessaati. Hangaruu maaf darbeen jedha. Baay'ee ma jibbitaachu. Baay'ee man jibba. Ana qofa osoo hin taane Afrikaanonni guutummaan ni jaallatu dha yaadu nama kana. Namni kun kan inni dubbatu biyya bulchuu osoo hin taane biyya Ameerikaa jedhamtu biyya guddoo kana bulchuu osoo hin taane naannoo tokko bulchuuf illee nama mijata dha yaadneedhaan. Doonaald Tiraamp namoonni baay'een yookaan immoo jiraattonni Ameerikaas ta'e namoonni addunyaarraa baay'een isaanii kan ittiin komatanii gurraachota irratti dhiibbaa geggeessaa. Ameerikaans biyyoota Ameerikaanotaa duwwaa yookaan immoo neetiivii irratti xiyyeeffachuu barbaada. Gurraachota baqattoota biyya sanaa irratti dhiibbaa geggeessadhanii miidiyoonni baay'een isin sodaatu. Gara kanaan garuu egaa innis of sirreessuu danda'a dhima yaada. Maaliif komii kana hin dhagaa waan ta'eef nami gaa biyyoonni hin beeku naa ofii isaaniitiyyuu. Kana immoo sirreeffachuu hin danda'a rakkoo sanatu jira jechuu barbaada. Kanaafuu koongiraatu Doonaald Tiraamp jedhee yaada koo ibsachuu barbaada. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Biriksiin beektaa? Biriks kan biyyi keenya Itoophiyaa yeroo dhiyoo kana itti makamte kan mootummaa warra Raashaan hoogganamu natti fakkaata. Irraanfadhe hin beeku malee kan Puutiniin hoogganamudha. Biriks naannoo Daboo Afrikaatti waan ta'ame natti fakkaata yeroo dhiyoo as yeroo lammaffaa irratti hirmaate biyyi keenya Itoophiyaan hamma tokko raafiliin hin beeka guutummaa ta'uu baatus. Dhageesseen beektu Biriks maal akka ta'e? Hin beeku. Biriks Biriks jechuun biyyootni amma kan walii galan keessumaa biyyi keenyas keessa jirti natti fakkaata. Biriks jechuun akkaataa amma waliigaltee haaraa maallaqaanis maaliinis diinagdeedhaanis natti fakkaata. Warroota akka haaraatti of ijaaran jedhee yaada. Biriksiin beeka dhimma diinagdee jalqabaa Saawuz Afrikaa Raashaa faatu hundeesse jedhu. Baay'ee diiteelii isaa illee hin dubbifne garuu akkan miidiyaa irra keessa dhaga'een diiteelii osoo hin taane irra keessa dhaga'eetiin dhimma dhiibbaan doolaariin biyyoota adda addaa irratti geggeessu amma ta'e laaffisuudhaaf akkasumas immoo biyyoota guddachaa jiranii harka qabuudhaan waan hundaa'e natti fakkaata sirni gabayaa sun. Innaa Biriks baay'ee biyyoota developing kaantiriidhaaf baay'ee gaariidha. Keessumaa amma miidiyaa irratti akkuma haasa'ame muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy Biriksiin keessatti miseensa ta'uun dhiibbaa guddaa akka uumu waan tokko kaasanii turan irra keessa. Kanaafuu Biriksiin dhimma sirna gabayaa xiqqoo ishee faallaa oppoos kan godhu biyyoota kan akka Ameerikaa, Awurooppaa tokko warra olaantummaa isaanii duwwaa barbaadan sanarratti natti fakkaata. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Biriksitti dabalamuun Itoophiyaa maal fayyada? Bu'aa maalii qabaaf jettee yaadda? Biriksitti dabalamuun Itoophiyaa irra caalaa kan baay'ee natti tolu akkan ofii koo hubadhetti weerara biyya Itoophiyaatti dhufuu malu qaama alaas ta'e qaama keessaa kan ittiin ofirraatii ittisuu danda'an walii galtee biyyoota warra kan fakkeenya biyyoota Awurooppaa kanneen akka Ameerikaallee haa ta'u kanneen akka Raashaa haa ta'u warra kana wajjiniitiin walii galtee dippiloomaasii isa guddaa uumuudhaaf kan kana keessa galtee jedheen amana. Sababiin isaa ikoonomiidhaaf faayidaa guddaa qaba. Siyaasaaf faayidaa guddaa qaba. Biriks Itoophiyaa ni fayyada malee hin miidhu jedhee yaada. Baay'ee bu'aa gaarii qaba garuu chaalenjiin jira malee biyyoota biraarraa warri amma doolaara fayyadu biriksii sana akkatti fayyadamtu hin barbaadu. Waan biraa si fiduu danda'an dhiibbaa adda addaa si fiduu danda'a. Chaalenjii kana malee garuu sarvaayivii godhanii keessaa ba'an jedheetii yaadan jirre.
Itoophiyaadhaaf biriksitti dabalamuu jechuun kanneen biyya alaati galchaa jirru ammoo naatti doolaaraani. Tarii kun biyya keenyarraa gara biriks immoo maallaqa mataasaa uummachuu danda'a. Biriksiin kan dursitu yookaan kan bulchitu Raashiyaadha natti fakkaata. Innaa kan Raashiyaa fa'aa Chaayinaa fa'aa waan ta'an isaan immoo tarii maallaqa addaa fiduu danda'u. Maallaqni addaa kun immoo tarii biyya keenyarraa kan kanaan dura doolaaraaf gatii kaffalaa turre ni hambisa dheetan shakka. Kana natti fakkaata gama kooti. Biriksitti dabalamuun waan garaagaraa fayyaduu danda'a. Egaanii akkuma sooshaaliitti ta'anii malee poolitikaalii wanta karaa garaagaraa lama wanti kun. Garuu gabaabumatti biriksitti fayyadamuun maal seeti wanti na aarsu tokko maal seeti. Biyyoonni guguddatan kun si garboomsanii akka barbaadan si gochuu barbaadu. Kuni garuu akka wangeelaattis akka saayinsii addunyaatti illee hin ta'u. Akka siyaasa addunyaatti illee hin ta'u. Isaan hundiyyuu gara fakkeessanii godhu malee siyaasa addunyaa hin eeyyamuuf isaan hundu beeku. Si garboomsuu barbaadu. Gaafa qaamni tokko si garboomsu moo garboomaan sun yookaan immoo hin humna hin qabne maloota garaagaraa qopheeffachuu waan barbaachisu ta'ee yaada. Mala qopheeffachuu yookaan immoo kallattii ittiin garbummaa jalaa ba'an. Gabaabumatti namtichi hundeesse South Africaadha natti fakkaata. Namichi garuu Ameerikaa keessa USA kee tureera. Biriksii sun dhimma garbummaadhaan oppoos gochuuti. Ka'umsi isaa hundeeffami isaa. Itoophiyaan maaliif fayyadaa? Tokko akka isheen garbummaa biyya guddate tokko duwwaa akka isheen hin taaneef. Biyyoota hundumaa jalatti yookaan immoo biyyoota hundumaa wajjin rileeshinii gaariidhaaf bu'a qabeessa akka isheen qabaattu. Amma biyyi keenya akka yaada kootiitti garba Ameerikaa duwwaa yookaan immoo maxxantuu Ameerikaa duwwaa akka isheen taatu barbaadu. Biyyoonni walitti maxxanu jireenya fayyidaadhaaf maachuraal laayifiidhaaf. Akka isheen Raashaa duwwaa jalatti garboomtu barbaadu. Akka isheen Jaappaan duwwaa Chaayinaa duwwaa bira ta'uu barbaadu. Hundumaa jirri rileeshinii madaalawaa fi sirrii ta'e akka qabaattuuf in gargaaraa jedhee yaadaan biriks. Fakkeenyaaf agawoo sirna gabaa agawoo sanaas tureera baay'ee agawoo bilaa jedhamu ture. Dhiibbaa guddaa geggeesse dhimma ekspoortii importii irratti. Sana irratti illee dhiibbaa achiin dhufullee amma tokko hir'isuu danda'a kan jedhu. Nan shakka. Tokko sana tokko immoo biyyoota adda addaa wajjin akka isheen baalaansi rileeshinshiippii akka isheen godhattu dhiibbaa qaba dheen shakka kanas. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Lageen gurguddoo Itoophiyaa keessa jiranii sadii naawwan maqaa. Lageewwan biyya Itoophiyaa keessa jiran Abbaay dabalatee jechuudha. Abbaay, Fincaa'aa, Qooqaa, akkasuma Awwaash itti dabalee kanneen akka Gannaalee jira, kan akka Shaallaa jira, lageewwan xixiqqoo warra jedhaman illee Gibeen illee ni jira. Warra kanan beeka. Lageen gurguddaa nuti kolfisiisuufi. Laga Awaash, Naayil, Najalaa badeera kaa. Sumaa jedhee barbaada. Beekan. Galaana diimaa. Lageen bishaan Abbayaa, Wabishaballee, Takazeelleen keenya Abbayyaa, Abbayyaa jedha, Awwaash, tokkummaatti itti naagooti. Dhabeera, argan. Abbaay, Shaalaa, tokkotti naangoottu, Laangaanoo jedhamu. Tokko beekamaa akka ta'e Biluunaa yookaan immoo laga Abbayyaatidha. Tokko Awwaash baay'ee biyya Itoophiyaadhaaf baalolee ta'u yookaan immoo abbaa biddeenii Itoophiyaa kan jedhamu Awwaashidha.
tokko baaroodha takkazeen jira gibeen jira waabii shabaleen jiranii re. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Guddaa galatoom. ulfaadha. Shillimatan qabuuree jiru. Shallama hin qabnu Jiraadhu. Guddaa galatoomaa baay'een sinitti gammada. Atillee guddaa galatoomi. Badhaasan eeguuttira. Eeyyurraa. Ulfaadha baay'ee sin galatoomfadha. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Kabajamtoota daawwattoota keenyaan waliin turtanii nu daawwachaa jirtu jennee abdannaa gaaffii namoota gaafachaa turre deebisaa isinitti himuuf yaalla jechuudha. Amma immoo egaa jalqaba irratti kan gaafannee pirezidaantii biyya Ameerikaa filannoodhaaf geggeeffamaa ture eenyutu mo'ate jennee gaafannee turre baay'een isaanii nu deebisaniiru akkuma isin beektan Doonaald Tiraampitu mo'ate jechuudha. Doonaald Tiraampiin akkamiin ilaalta akkamitti ibsita jennee namoota gaafannee turre egaa hedduun isaanii kan Doonaald Tiraampiin jibbanis jiru kan jaallatanis jiru akkasumas immoo filamuu isaaniitti namoonni gammadanis jiru jechuudha. Egaa Doonaald Tiraampi waggaa 4 dura pirezidaantii biyya Ameerikaa ta'uudhaan tajaajilaa turanii aangoorraa kaafamanii sadaasa 5 bara 2024 immoo pirezidaantii biyya Ameerikaa 47ffaa ta'uudhaan irra deebi'uudhaan aangoo isaaniitti deebi'anii jiru jechuudha. Gaaffiin keenya inni itaan immoo BRICS maalidha jennee gaafannee turre akkasumas immoo Itoophiyaan BRICSitti dabalamuun maal ishee fayyada bu'aa maal isheedhaaf qaba jennee gaafannee turre. Egaa BRICS ijaarama biyyoota gurguddoo addunyaa jajjaboo ta'anidha. Kanneen akka Biraazil, Raashiyaa, Indiyaa, Saawuz Afrikaa kanneen of keessatti qabatanidha jechuudha. Egaa bara darbe keessa immoo Itoophiyaa dabalatee biyyoonni 5 itti dabalamanii jiru jechuudha. Biyyoonni kunneen dinagdee addunyaa guddaa waan sochoosanii fi Itoophiyaadhaaf bu'aa guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu Itoophiyaan Afrikaa keessatti dhageettiin isheen qabduu fi baay'inni uummata isheetii biyyoota kanatti akka isheen dabalamtuu fi carraa guddaa isheedhaaf uumee jira jechuudha. Gaaffiin keenya inni xumuraa immoo lageewwan gurguddoo Itoophiyaa keessa jiran 3 nuuf waamaa jennee gaafannee turre kanneen akka laga Oomoo, laga Awwaash, waabii shabalee jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa nu waliin turtanii nu daawwattaniitu jennee abdannaa akkasiin waa hedduu irraa barattanii abdii guddaa qabna. Qopheessuudhaan kan isin faana ture an Margee Tasfaa akkasumas ogeessaa kaameeraa keenyaa Tolasaa Bultii waliin ta'uudhaan isin faana turre. Torban qophii keenya ammas barnoota kabraa amma qindeeffannee walitti deebinutti torbanni kun torban nagaa, torban gammachuu, torban jaalala akkasiniif taawwina. Nagaan nuuf tura. Barnoota ammas barnoota kana